Itoophiyaan ulaa galaana ishee kan dhabde daba mala dhibdee bulchiinsa yeroo sanii dhalootaa dhufuuf hin yaadnee fi shira nam-tolcheetiin ta'uu hayyoonni dubbatanii. Torban kana keessa naannoo Amaaraa aanaalee fi magaalee garagaraatti ajjechaan hooggantoota mootummaatiin bifa wal fakkaatan qaamota hidhataniin irratti raawwatamaa jiraachuun gabaafame. Biyyoonni akka Somaaliilaand, Yemanii fi Jibuutiin eegumsa galaana diimaa irratti marii bal'aa gaggeessanii. Mootummaan naannoo Affaar mootummaa federaalaa wajjin ta'uun abbummaa galaana diimaa mirkaneessuuf akka hojjetu himuudhaan galaanni diimaa naannoo Affaar irraa kiiloomeetira 60 qofa fagaatee waan argamuuf abbummaan galaana diimaa kan Affaar ta'uu beeksise. Itoophiyaatti immoo ambaasaaddarri Ameerikaa durii Taaboor Najiin galaana diimaaf lolli Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti jalqabu yoo ta'e pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii biyyaa bahuuf qophii ta'uu himeeti jira. Itoophiyaan ulaa galaana ishee kan dhabde daba mala dhibdee bulchiinsa yeroo sanii dhalootaa dhufuuf hin yaadnee fi shira nam-tolcheetiin ta'uu hayyoonni dubbatanii. Itoophiyaan ulaa galaana ishee kan dhabde daba mala dhibdee bulchiinsa yeroo sanii dhalootaa dhufuuf akka hin yaadnee fi shira nam-tolchee fi faayidaa dhuunfaa isaaniitiif dursa kennuudhaan faayidaa biyyaa akka biyyatti dhabsiisan barsiisaan saayinsii siyaasaa fi qorattoonni siyaasaa baha Afrikaa dubbatanii jiru. Akkaataan Itoophiyaan ulaa galaanaa ittiin dhabde hedduu kan nama gaabbisiisuu fi nama seenessuudha jechuudhaan hayyoonni turtii tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniinis ibsanii jiru. Haalli tumsa biyyaalessaa akkasumas riijinii gabbisuu fi walitti hidhamiinsa guddisuu carraaqqiin ulaa galaanaa argachuuf taasifamu akka fedhii paartii tokkoo fi mootummaatti fudhatamuu hin qabu jechuudhaanis haasawa isaanii keessatti kan dubbatan hayyoonni kunniin abbaa ulaa galaanaa kan turte Itoophiyaan ulaa galaanaa ishee haaluma uumamaa fi seeraan alatti sababa dadhabbii bulchiinsa yeroo saniitii fi dantaa dhabummaa dhaloota hegereetiif yaaduudhaan akka dhabanii yuunivarsiitii Diillatti barsiisaa qorataa saayinsii siyaasaa baha Afrikaa fi barreessaa Daawit Mazgibee dubbatanii jiru. Ulaa galaanaa argachuu jechuun faayidaa dhimma siyaasaa qofa osoo hin taane faayidaa diinagdee fi hunda galeessaa ta'uusaa kan hubachiisan hayyuun kun walitti hidhamiinsa uummataa tursiimoo riijinii waloomaa misoomaa fi qoodni ulaa galaanaa qabu olaanaa ta'uusaa himanii jiru. Yuunivarsiitii Waachamooti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi hariiroo idila addunyaa kan ta'an Mulu'aalam Hayilamaaram gama isaaniitiin gaafiin Itoophiyaa ulaa galaanaa faayidaa hunda galeessaa fi lammiilee hundaati gaafattee argachuu qabdii. Kanaafis uummanni ishee cinaa dhaabbachuudhaan deeggaruu akka qabu kaasuudhaan gochi kanaan dura biyyattii irratti raawwatame gocha seenaa keessatti dogongora guddaadha jechuudhaan dubbatanii jiru. Ajandaalee faayidaa biyyaalessaa keessaa tokko ta'uu kan kaasan biyyoonni gaafiin kunniin ka'umsa irraa akka gaariitti fudhatameetii yaada deeggaramuu qabu yoo jedhani gaafiin kun walirraa citiinsa tokko malee gama hundaan dhiibbaan irratti uumame yoo kan gaafatamu ta'e carraan Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf qabdu bal'aa ta'uusaas kaasanii jiru. Adeemsa mootummaan of eeggannoo itti deemaa jiru dinqisiifatamuu qaba kan jedhani ulaan galaanaa argachuuf filannoo garaagaraa hordofuun gaarii ta'uusaas gorsaniiru. Biyya seenaa guddaa qabdu guddoo uummanni hedduun keessaa jiraatu Itoophiyaa wanta ulaa galaanaa ishee dhorkuu fudhatamuun seeraa fi siyaasaa akka hin qabne hayyuun kan kaasan yoo ta'u tattaaffiin itti jiru cimamee itti fufuu fi hariiroowwan dippiloomaasii biyyoota garaagaraa waliin jiru biyyoota addunyaa dhiibbaa uumuu akka danda'u akkasumas biyyoonni ollaa hariiroo cimsuun barbaachisaa ta'us kaasaniiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu akka qabdu amanuudhaan tattaaffiin eegalame sirrii ta'uu kan eeran akkamitti akka itti fayyadamuu dandeettuu fi biyyoota ollaa waliin hariiroo nagaa ishee osoo gama biraatitti hin geeddaramin ulaa galaanaa argachuudhaaf akkaataan hojjetamaa jiru sirrii ta'uu kaasuun haaluma kanaan itti fufamuu qabus jechuudhaan hayyoonni kunniin kaasanii jiru. Gaafiin ulaa galaanaa yeroo dheeraadhaaf tursiisuu fi yaada Itoophiyaanotaa hundaa giddu galeeffate ta'uusaa namni hundinuu hubachuudhaan lammiileen Itoophiyaa bakka jiran hundaayyuu yaadni kun yaada mootummaa yookaan dhaabbata siyaasaa tokko waan hin taaneef dhimma biyyaatii jechuudhaan waliin irratti duuluu akka qabanis dhaamaniiru. Torban kana keessa naannoo Amaaraa aanaalee fi magaalee garagaraatti ajjechaan hooggantoota mootummaatiin bifa wal fakkaatan qaamota hidhataniin irratti raawwatamaa jiraachuun gabaafame. Torban dabre godina Walloo Kibbaa magaalaa Daseetti barattuun faarmaasii waggaa afureessaa Liisaan Dassaalanyii ajjeefamuudhaan daandii gubbaatti argamuun kan yaadatamu waggaa ta'u guyyaa irraa immoo barii sa'aatii 12 walakkaatti naannoo Amaaraa godina Gojjam Bahaa aanaa Inaamaa keessatti itti aanaan bulchaa magaalaa Inaamaayaa obbo Addisuu Tashaalee rasaasaan dhawamee ajjeefamu kominikeeshiniin magaalaa Inaamaayaa gabaaseeti jira. Akka gabaasa kanaatti obbo Addisuu Tashaalee ganama mana isaatii iddoo hojiitti deemaa odoo jiru rasaasaan dhawamee kan ajjeefame waggaa ta'u ajjechaa gara jabummaa kana kan raawwate garee hidhattoota finxaaliyyii bosona jiran jechuudhaan kominikeeshiniin mootummaa kun ibseeti jira. Haa ta'uutii malee
yeroo obboloonni keenya carraa bosona seenuuf argatanii fayyadamanii turan jalaan dhiisuudhaan gara nageenya isaanii filachuun bakka duraanitti deebi'aa jiran kanatti humnoonni gara jabeeyyiin ergama diinota seenaa keenyaa baatanii deeman kun nagaa hin barbaanne ammas akka tasaa lubbuu namoota dhuunfaa baasaa jiraachuu ibsi kominikeeshinii mootummaa kun addeesseeti jira. Raayyaa ittisa biyyaa, raayyaa farra lagannaa fi humnoota waloo waliin ta'uudhaan yeroo kamuu caalaa qindoominaa fi kutannoon hojii kana itti fufna jechuudhaanis ibsuun gabaafameeti jira. Gama biraatiin ammoo naannuma Amaaraa bosona Kuushaayinaa, Doorii fi Majaatetti uummanni Qimaanxii garee finxaaliyyii faannoo Amaaraa waggaa 3 kana uummata Banaaqis irratti dararaa adda addaa taasisaa ture. Tarkaanfii irratti fudhachuudhaan humnoota faannoo kana afur ajjeesuun 17 meeshaa waraanaa wajjin booji'uun mootummaatti dabarsee kennu aktivistiin Qimaanxii yeroo baay'ee seenaa uummata Oromoo leellisuu fi tokkummaa kuushotaa jajjabeessu Nagaash Qimaanxii karaa fuula miidiyaa hawaasaa isaatiin maxxansuudhaan lola Qimaanxii fi garee faannoo kanarratti qonnaan bultoonni Qimaanxii 2 wareegamus Nagaash Qimaanxii katabeeti jira. Biyyoonni akka Somaaliilaand, Yemanii fi Jibuutiin eegumsa galaana diimaa irratti marii bal'aa gaggeessanii. Hooggantoonni dhimmoota ijoo kanneen akka daldala idilaa addunyaa, nageenya, tasgabbii naannoo isaanii mirkaneessuu akkasumallee galoo galaana diimaa fi galoo galaana Eden irratti qindoominaan hojjechuu irratti marii bal'aa gaggeessaniiru. Hooggantoonni humna galaanarraa kanneen biyyoota akka Somaaliilaand, Yemanii, Jibuutii torban kana magaalaa Jibuutiitti wal arguudhaan dhimmoota ijoo kanneen akka daldala idilaa addunyaa, nageenya, tasgabbii isaanii mirkaneessuu akkasumas illee galoo galaana diimaa fi galoo galaana Eden irratti qindoominaan hojjechuu irratti marii bal'aa kan gaggeessan yoo ta'u, kallattiiwwan gara fuulduraa galoo galaana diimaa carraawwan waliin qoodamiisaan akkamitti akka fayyadamuu danda'amuu fi akkasumas galaana Eden irratti fayyadamummaa isaanii qixa galeessaa ta'ee fi dhimmoota daldalaa irratti akkamiin akka qindoominaan hojjechuu danda'an irratti marii bal'aa gaggeessaniiru. Walgahii waajjira muummee humna galaana Jibuutii gaggeeffame kana irratti ajajaan waliigala humna galaana Somaaliilaand Ahmad Hurree Hariyaan, ajajaan waliigala humna galaana Yemanii Khalid Ali Muhammad Salaa fi ajajaan akkasumas kan Jibuutii Waayis Umar Borqeen argamanii kan jiran yoo ta'u, qondaaltonni kunniin akkaataa itti fayyadamiinsa galoo galaana diimaa fi galoo galaana Eden irratti biyyoonni kunniin waliin qindoominaan fayyadamuu danda'an irratti mari'atanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun torbee kana keessa pirezidaantiin Somaaliilaand Itoophiyaa galuudhaan ministeera muummee biyyattii waliin kan mari'atan yoo ta'u, Jibuutiinis Itoophiyaa waliin qindoominaan hojjechuudhaaf kanaan dura mari'attee kan turte yoo ta'u, biyyoonni kunniin waliigaltee galaanaa irratti qixxaa fayyadamummaa irratti waliigalanii kan jedhan yoo ta'u, Itoophiyaafis akka carraatitti akka ilaalamu hayyoonni dubbataniiru. Mootummaan naannoo Affaar mootummaa federaalaa wajjin ta'uun abbummaa galaana diimaa mirkaneessuuf akka hojjetu himuudhaan galaanni diimaan naannoo Affaar irraa kiiloomeetira 60 qofa fagaatee waan argamuuf abbummaan galaana diimaa kan Affaar ta'uu beeksise. Itoophiyaatti immoo ambaasaaddarri Ameerikaa durii Taaboor Naajjiin galaana diimaaf lolli Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti jalqabu yoo ta'e, pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii biyyaa bahuuf qophii ta'uu himeeti jira. Kominikeeshiniin mootummaa naannoo Affaar ibsa miidiyaa Ahaduuf kanneen seenaa keessatti galaana diimaan qaama Itoophiyaa waan ta'eef abbummaa galaana kanaa mirkaneessuuf mootummaa federaalaa waliin akka hojjetu beeksiseeti jira. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Affaar obbo Muhammad Ali Itoophiyaan biyya galaana malee hafte taatee akka ittiin fufneef wareegama barbaachisu kafaluuf abbummaa seena qabeessa galaana diimaa nagaan deebifachuuf ciminaan ni hojjenna jechuudhaan miidiyaaf ibsa kanneen beeksise. Seenaa keessatti jaarraa hedduuf galaanni diimaan kan Itoophiyaa ta'e odoo jiru waggaa 27 dura dogoggoraan Itoophiyaa irraa kan fudhatame ta'uu hoogganaan kominikeeshinii Affaar kun himeeti jira. Tattaaffii mootummaan Itoophiyaa galaana diimaa deebisee argachuuf godhu hunda keessatti uummanni fi mootummaan Affaar mootummaa cinaa dhaabbachuun wareegama barbaachisu kan kafalu ta'uu ibseeti. Dhimma buufata doonii ajandaa biyyaalessaa qofa osoo hin taane ajandaa addunyaa waan ta'eef paartileen dorgomtoota mootummaan Itoophiyaa dhimma buufata doonii irratti tattaaffii godhu cinaa dhaabbachuun faayidaa biyyattii tumsuu akka qabaniis dhaameeti jira. Nageenyaaf dursa kennaa hiyyummaa falmaa balbala seensaa fi boomsaatis akka qabaannuuf haa falminuu kaja'u obbo Muhammad Ali hulaa galaanaa argachuun ammoo dhimma hin oolle ta'uu hubatanii obboloonni keenya dafanii mariidhaaf qopheessuu qabu jechuudhaanis dubbateeti. Sirna baninsa mana marii bakka boota uummataa jaayisaa fi mana marii federeeshinii waggaa 5 irratti illee dhiyoo kana haasawaa kan taasise pirezidaantiin Riippaabilika Itoophiyaa Taayyee Asqasillaaseedha. Itoophiyaan qarqara laga Abbayyaatii fi galaana diimaa irratti akka argamtu ibsuudhaan hiree fi hegereen isii bishaan lamaan walitti hidhata guddaa qabaachuu dubbate. Biyyattiin teessuma lafaa seenaa fi diinagdee isii ilaalcha keessa galchuun bu'uuraalee faayidaa waliinii fi tumsa waliinii akkasumas walta'iinsa waliinii cimsuuf carraa nagaa uumuu irratti hundaa'uun qarqara galaanaa mirkaneessuuf mariin jalqabee jiraachuu fi ajandaan
Ergaan kun ammoo sadarkaa idil addunyaatti yeroo garagaraatti xiyyeeffannoo argachuu pirezidaantii Taayyeen yaadachiiseeti jira. Gama biraatiin ammoo Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa duraanii Taayi Boornaajiin qorannoo Shaabiyaa irratti taasiseen pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii akkuma kololeen Mangistuu Hayilamaariyaam yeroo dhiyootti biyya gadhiisanii akka deeman himeeti jira. Ambaasaaddarri kunis qorannoo isaa kana yeroo dulli Asab jalqabamuuf jirutti qorannoo fi xiinxala jiru irratti qorannoo taasiseen Isaayyaas aangurraan kaafama jechuudhaan beeksisuu Global Addis Miidiyaan gabaaseeti jira. Dhimma ambaasaaddartichi kaase kun Shaabiyaa harrifachiisee fi sodaachisee ta'uunis ibsameeti jira. Kana malees ambaasaaddartichi gareewwan farra Shaabiyaa Ameerikaa keessa jiran waliin mari'achuu isaanii beeksiseeti jira. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa duraanii Taayi Boornaajiin waa'ee mootummaa Eertiraa irratti yaada falmisiisaa kennuu itti fufuudhaan kaleessa illee hooggantoota sochii dambalii Biluu Bergeedii Nahaaduu Ameerikaatti marii wajjin taasisuu karaa toora tiwutarii isaa irratti maxxansuunis gabaafameeti jira. Hooggantoota sochii obomboleettii Biluu waliin marii godhee irratti pirezidaantiin Isaayyaas Afwerqii akkuma abbootii irree kanaan dura biyya gadhiisee kan bahu ta'uun beeksifame. Ambaasaaddartichi abbootii irree addunyaa kanaan dura turan kan akka Mangistuu Hayilamaariyaamii fi Muhammad Gaddaafii fakkeenya kaasuun hireen Isaayyaas Afwerqii kanarraa addaa miti jechuudhaan maxxansuun isaa gabaafameeti jira.